Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota tiyya akkam nagaa jirtan Facebook keenya irratti hordoftoota keenya akkamitti dhuffatuu dandeenya akkasumas like fi share illee akkamitti dhuffatuu dandeenya. Wanni nu Facebook irratti post goone yeroo nama bira dhatte akka share hin godhamnee fi akka commentiin ittiin barreeffamne akkamitti godhatuu dandeenya yookaan kan commentiin irraa cufame kan sharein irraa cufame hoo akkamitti bananna akkasumas follower nu jala jiru add friend keenya akka nama biratti hin mul'anne nama shan qabaanne nama dhibba qabaanne nama biratti akka hin mul'anne akkamitti dhuffatuu dandeenya step baay'ee salphateen bal'inaa waliin ilaalla hanga dhuma sagantaa keenyatti like share subscribe gochuu hin dagatina amma kallatti man karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira Facebook keenya irratti hordoftoota keenya akkamitti dhuffatuu dandeenya akka namni biraa hin agarre akkasumas like yoo akkamitti dhuffatuu dandeenya commentii Facebook keenya akkamitti cufuu dandeenya akkamitti banatuu dandeenya kanaaf kan kana fakkaatan isin argisiisa hanga dhumatti nafaana bu'a Facebook keenya kana keessa ni seenne yeroo tokkoof Facebook keessa eega seenne tuqaa sadeen kanarratti dhufnee irratti cuqaasna. Sana booda settingin gubbaa kana jirti settingii kanarratti cuqaasna ka gubbaa kana settingin qabne akkanatti ol harkistanii jala kanatti gadi buutanii setting and privacy kayyoo kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa setting bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa yeroo inni akkanatti isinii dhufee ol harkistanii jechuudha amma bakka kiyya irratti naa fidu kana keessan isirratti isiniif hin fidu sababni isaanii Facebook page fayyadamaa jira isin immoo Facebook profile yoo fayyadamtan jechuudha maal akka isinii fidu sanillee isin argisiisa jechuudha hordoftoota tiyya. Jala kanatti gizeen gadi bu'ee maaliin argata kun asirratti followers and public contact naan jedha jechuudha nama kiyya Facebook page fayyadamaa jira jechuudha isin Facebook profile yoo fayyadamtan asirratti maal isinii fida post public jedhee isinii fida jechuudha post public ka jedhu irra cuqaastanii argattu jechuudha namoonni profile fayyadamaa jirtan jechuudha nama kiyya page waan ta'eef isa kanarratti cuqaasaa jechuudha namoonni akka kootti page fayyadamaa jirtanillee kanumatu isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya followers and public contact ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan isiniif fida jechuudha amma asirratti waa baay'eetu nuuf dhufaa jechuudha gaa hordoftoota kiyya akkuma beekamu asirratti formishinni Facebook keenya hundinuu like akkasumas commentii akkasumas feature garagara kabarii Facebook keenya profile Facebook keenya hundumtu keessa jira jechuudha kan dhuffatuu barbaanne jechuudha hordoftoota keenyallee asiin dhuffannaa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma asirratti hordoftoota kiyya akkuma argitan jechuudha yoo barbaadan as keessatti dubbistanii waan barbaadan adda baafatuu ni dandeessa waan asii gaditti isin sirreeffatuu barbaadanii fi waan asii gaditti jiru hundumaa process as gadi kana jiru hundumaa as keessa kaayee jira jechuudha as keessatti dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessan mata duree kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya guutummaan guutuutu kun akkuma argitan amma asirratti followers and public contact jedha jalatti illee kan follow me jedha eenyutu akkasi hordofu barbaadaa eenyu akkasi argu public irratti si argu contact kee akka argu eenyu barbaadaa jedhe nu gaafata hordoftoota kiyya kanaafuu jala kanatti gadi buunaa jechuudha jala kanatti yeroo gadi buune tokkoffarratti maal arganna who can say your followers on your timeline nun jedhaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu amma asirratti hordoftoota keenya asiin dhoffanaa jechuudha fakkeenyaaf nama kiyya page waan ta'eef followera kiyya hordoftoota kiyya asiin dhofadhaa jechuudha amma asiin public irra jira jechuudha amma akkuma argitan amma kan tokkoffaa public frienditu jira only me tu ka jedhutu jira jechuudha so kanumaafuu maalirra kaayyatu nurraa eegama fakkeenyaaf hordoftoota keenya nama 500 qabaanne nama 1000 qabaanne 100 qabaanne jechuudha hordoftoota keenya akka namni hin argine hiriyaa keenya biratti akka hin mul'anne akka itti godhatuu dandeenyu kana yeroon isiniin jedhu hordoftoota kiyya fakkeenyaaf Facebook aadii irra yoo jiru namoota isin jala jiru eenyu akka isin hordofaa jiru namoonni biraa Facebook irratti akka isin jalatti hin argine yoo barbaadan kan gadi kanarra kaatan only ka jedhu kanarra kaatan isin malee namni tokko arguu hin danda'u friendii keessan jechuudha profile keessa waan hundaa'uu ni argaa garuu namoota isin jala jiru san arguu hin danda'u lakkoonsan nama meeqatu nama kana jala Facebook jira hin argu jechuudha namni bira friends ka jedhu kana kan gidduu kanarra yoo kaayatan namoota isin aadii waliif deebiftan aadii walirraa qabdan qofaatu isin arga kan gubbaa kanarra public tajetu tanarra yeroo isin keessan jechuudha namoonni Facebook fayyadamu hundumtuu afaan keessan beeku fi hin beeknelleen hin argaa jechuudha hordoftoota kiyya Facebook ni ufuma isaatiin itti beeksisaa jechuudha ani amma fakkeenyaaf kan gadii kanarraan kaayadhee jechuudha isin kan barbaadan irra kaayattanii ani kan olii kanarratti ol deebisa kun amma public irra kaayatin jira
yeroo public irra keessan haala kanaan jechuudha jala kanatti kun akkuma argitan jechuudha your setting have updates naan jedha hordoftoota kiyya haala kanaan isinilleen irra kaayattanii haaromsittuu ni dandeessanii yoo barbaadan kan gadi irra kaatan yoo barbaadan kan ol irra kaayattanii jechuudha tole kan itti aan hordoftoota kiyya kun step lammaffatti kan isin argisiisu commenti yoo wanta nu Facebook irratti post goone commenti akkamitti irraa cufuu dandeenya akka namni commenti nuuf hin barreessine fakkeenyaaf waan tokko rakkoo adda addaatiif kan post goonu kan namni akka commenti nuuf hin barreessine barbaannu jechuudha namni ni argaa share ni godha like ni godha commenti qofa akka hin barreessine akka nama ofirraatti dhoowwuu dandeessan commenti qofaan jechuudha kun asirratti amma public post comment nuun jedha jechuudha barreeffama keessa jiru kana dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessan jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu jala kanatti yeroo gadi buune jechuudha qabxii sadii nuuf fida public fi friend of friend fi akkasumas friend nuuf fida jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu commenti keenya eenyutu akka commenti nuuf barreessu kan barbaannu asirra kaayyannaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal goon amma public kanarra yoo kaayyatan jechuudha namoonni hundinuu ni argaa jechuudha namoonni Facebook irra jiru hundinuu commenti isiniif barreessuu danda'a jechuudha kan Facebook fayyadamu hundinuu isa lammaffaa kanarratti friend of friend iska jedhu kanarratti immoo namoota isin friendii waliif deebiftan qofa jechuudha friendummaa kan walirraa qabdan qofaatu asirratti isiniif barreessuu danda'a jechuudha isa kanarratti yoo friend iska jedhu kanarra yoo kaayyatan immoo hordoftoota kiyya namoota isin hin deebisiniif kan friendii isiniif ta'etuma kan isin fakkeenyaaf aadii isin godhanii aadii san isin hin deebisiniif jechuudha namoota san qofaatu isiniif barreessuu danda'a jechuudha commenti kanaafuu jechuudha haala kanaan sirreeffatanii jechuudha kan commenti illee haala kanaan asirra kaayyatanii ni sirreeffattu jechuudha yoo barbaadan kan gadii kanarra kaayyatanii yoo barbaadan kan gidduurra kaatan kan barbaadan kan olirra kaayyatan adda baafadhaa kan gidduurratti namoota friendii walirraa qabdan kun akkuma argitan asirratti friend of friends ka jedhu kana jechuudha isaan kana qofaatu isiniif barreessuu danda'a jechuudha kanaafuu commenti haala kanaan sirreeffattu jechuudha sadaffatti gadi darbina sadaffatti yeroo gadi darbina hordoftoota kiyya kun asirratti maal jedha public post notification nuun jedha jechuudha kana jechuun hordoftoota kiyya namoonni tokko otoo aadii walirraa qabanu wanti hiriyyaan isaa post godhe isa bira hin dhufu yeroo ati suuraa kan kee post goote namoota ati jaallattu yookaan namoota hiriyyummaa walitti qabdan friendii kan keessan bira hin dhaqu arra posti godhe waa posti godhe maaliif commenti naan barreessin jettanii jechuudha namoota wal komatuutu jira bar na biran geenye wanti ati na gadhiistu maaliif na bira hin dhufne ani na bira hin dhufne bar hin argine je namoota akkasitti jechuudha walitti aaru baay'eetu jira jechuudha sababni isaa jechuudha isintu asii waan balleessitantu jira jechuudha fakkeenyaaf amma akka wanti isin posti gootan kallatti maan namoota isin aadii walirraa qabdan biratti mallattoo yaadachiisaa yookaan notification itti seenu yoo barbaadan jechuudha kunoo asirratti akkuma argitan everyone ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha namoota aadii walirraa qabdan qofa bira haadhaquu yoo barbaadan friend of friend ka jedhu kanarra kaayyatanii dhiistu jechuudha immoo namuma tokko biraayyuu hin dhaqin posti godheetuma dhiisa namuma tokko biraa'u notification hin dhaqin yoo barbaadan fakkeenyaaf Facebook irratti ni mul'ata garuu notification nama sanitti seenu akkuma amma YouTube irratti jechuudha yeroo waa gadhiistan notification namatti seena Facebook illee akkasuma jechuudha kanaafuu notification keenya namatti akka hin seenne yoo barbaadan jechuudha kun asirratti no waan ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha isiniif galaa miti kanarra kaayyattu ani amma fakkeenyaaf isa gadii kanarra yoon kaa'e notification kiyya nama tokko bira hin dhaqu jechuudha posti ka godhe nama tokko bira hin dhaqu Facebook irratti ni mul'ata namni hundinuu ni arga garuu postiin kiyya nama bira notification isaa hin dhaqu jechuudha friend of friend irra yookaan immoo namoota friendummaa walirraa qabnu qofa bira dhaqa everyone irra yoo kaayyannellee akkasumatti namoota hundaa bira ni dhaqaa jechuudha haala kanaan sirreeffattu jechuudha notification keessanillee arfaffaarratti yeroo gadi buutan hordoftoota kiyya maal argattu public profile info ka jedhu argattu jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf cover photo akkasumas profile Facebook keessanii akka namni hin argine ammallee waan profile jala jiru jechuudha bio waan jedhamtu san jechuudha akka namni hin argine yoo barbaadan jechuudha eenyutu akka argu barbaada kan jedhu as keessatti argattu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu akkamitti akka sirreeffatan isallee isin argisiisa fakkeenyaaf cover photo gizeen isinii jedhu kana ganamni hundinuu ni beeka background profile keessanii duuba kan jiru fakkeenyaaf suuraa wayii tokko profile keessan irratti ni hidhattu jechuudha duuba isaa kan jiru san jechuudha background isaa kan jiru sanii fi akkasumas profile Facebook keessaniitii fi picture bio jedhamtu tan Facebook gama gadiitti kaayyamtu isii sanillee gara booda irratti isinitti argisiisa san hundaa'u eenyuun akka isiniif argu barbaadan jedhee nu gaafata jechuudha jala kanatti yoo gadi buutan maal argattu public ni argattu friend of friendiitu jira akkasumas friends ka jedhuutu jira jechuudha akkuma kan reefu isin barsiise jechuudha kama gubbaa
keessanii wal fakkaataa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu public irra yoo kaa'attan namoota hunda biratti profaayilii keessan ni mul'ata. Fakkeenyaaf yeroo profaayilaa Facebook keessanii jijjiirrattan nama biratti ni mul'ata jechuudha. Namoonni tokko tokko profaayila Facebook ni jijjiirratee akka namni argu hin barbaadan. Kan akkasii sunilleen haala kanaan sirreeffattan. Amma kan gadi friends ka jedhu kanarra yoo kaayattan jechuudha. Namni friendii keessan qofatu isin arga malee namni tokko kan biraa isin arguu hin danda'u. Asirratti illee yoo kaa'attan friends of friend ka jedhu kanarra yoo kaa'attan friendii keessanii fi namoota friendii keessanii walitti friendii ta'an qofatu isin argaa jechuudha. Asirratti illee gubbaa kanarratti illee ol baatan jechuudha. Public tajettu tanarra yoo kaa'attan namoota hundaatu arguu danda'a jechuudha. Kun ogaa waan namni kun asirratti arguu danda'u fi arguu hin dandeenye hunda keessatti dubbataa jira jechuudha. Haala kanaan dubbiftanii sirreeffatu ni dandeessanii jechuudha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota barumsa irraa kana fakkaata akka isin gammachiisuuf akka warraa baratan abdiin qaba jechuudha. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii channel dinkii fi barsaa keessan kana jajjabeessuuf jechuudha. Channel kana subscribe godhaa. Viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'uuf like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas warreen hangammatti barumsa keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kanarra cuqaasuun viidiyoon barnoota gaa baay'ee tos keessa jira hordoftoota kiyya keessa waan barbaadan sirreeffatuu hin dandeessaniin isiniin jedha. Waan as keessa dhabdan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'uuf hordoftoota kiyya share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barumsa irraa qabadda asumarratti raawwata. Barumsa itti naanu hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.